Waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa fi Waldaan Qaaliyooti Itoophiyaa raajummaa fi ergamummaa hamma hundeeffama waldaa kiristaanaatti qofaa ture ergasii hafeera jechuun erga dhaga'ame mormiin ka'aa jira. Waldoonni kunneen namoota raajotaa fi ergamoota jedhamanii waamamanis waltajjii waldoota keenyaarra hin naamnu bara ergamootaan asitti ergamaas ta'ee raajiin hin jiru jedhaniiru. Garuu ammoo ayyaanni raajummaa fi ergamummaa akka jiru fudhatanii jiru. Walumaa galatti raajii ebeluu ergama ebeluu jechuun hafeera akka isaan jedhanitti jechuu keenya. Kanarraa ka'uun tokkummaan amantoota wangeelaa bakka lamatti cabaa jira. Gareen tokkummaa waldoota shan qabu ammoo raajotas ergamootas ni muuddannaa biirichi jiraachuu qaba jedhaa jiru. Maarree mormiin ammaa dhiyaataa fi qophaa'aa jiru raajonnis ergamoonnis ammayyuu jiru kan jedhuu fi lakkii hin jiran kan jedhamu waldaa Qaaliyooti Itoophiyaa fi waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa gidduutti kan uumamaa jirudha. Irra deebiidhaan mormiin kunis dhooffiite ga'eera. Gareen tokkummaa waldoota shanii raajotas ergamootas warra dhugaa hin muuddanna jedhan ammoo warruma waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa fi Qaaliyooti Itoophiyaa wajjin kaawunsilii yookaan mana marii amantoota wangeelaa hundeessan warra jalqabaa keessaa jedha jechuudha. Gama biraatiin saamtonni maqaa ayyaana tajaajilaa kanaatiin yeroo itti amantoota quncisanii fi burjaajessanii kiisii isaanii guuttataa jiran irra jirra. Amantoonni yeroo ulfaataa kanatti kan durii caalaa baay'ee gooftaatti siqanii kadhachuun barbaachisaadha jenna. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu dhaadannoon Israa'elii fi Iraan deebi'ee sadarkaa sodaachisaarra ga'eera. Iraan Israa'eliif waggaa 15 qofaa qabuudhaan waggaa 15 booda Israa'el deebitee hin argamtu deebinee hin arginu jechuun yaadataniiru. Kan kana jedhe ammoo bulchaa olaanaa Iraan Mujtabaa Kaaminiidha kan bakka abbaa isaa bu'e jechuudha. Israa'elis dhaadannoo Iraan kanaan booda ija utuu hin libsatiin waan Iraan gootu karaa basaaftotaa fi Iraan keessaa meeshaalee qabdu teekinooloojii basaasaa isheetiin hordofaa jirti. Iraan erga waraanni eegalee humni waraanaa ishee daran cimuu yoo ibsitu Israa'el gama isheetiin mootummaan Iraan akka dadhabee yeroo ammaa hundeensaa raafameera jechuun dubbataa jirti. Humni waraanaa Iraan guyyaa dhukaasa dhaabuun labsamee eegalee gama hundaan akkaataa waraanaaf qophii ta'u irratti of cimsaa jiraachuu dubbii himaan waraanaa Iraan dubbate jira. Hussein Mohebii yeroo waraana dhaabuun labsamuu dandeettiin ergama raawwachuu loltoota keenyaa akkaan dabaleera jechuun dubbate jira. Irraa uumameen humni waraanaa jabinni qophiin fi dandeettiin balaa itti dhufuu qolachuu isaa cimeera jechuudhaan yeroo kam caalaa Iraan yeroo ammaa kana humni waraanaa ishee cimaa ta'uu ibsaa jirti. Yeroo ammaa humni waraanaa keenya kan kanaan duraarraa ga'umsaa gaarii fi cimina olaanaa irratti argamas jedhee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun ammoo mootummaan Iraan haleellaa isa mudateen hundeensaa raafamuu fi kufuunsaa waan hin oolle ta'uu fuula irratti barreesseera. Akka muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun barreessanitti bulchiinsichi Iraan jechuu keenya bakka duraan turetti gonkumaa deebi'uu hin danda'u kufuunsaa mirkanaa ta'uu isinitti himuun barbaada jedhee jira. Muummeen ministeera Israa'el kun erga hoogganaa olaanaa Iraan Mujtabaa Kaaminii Israa'el hunkutooftee badaa jiraachuu ibsaniin booda yaada kennani. Mujtabaa Kaaminii ibsa dhiyeenya kana kennaniin waggoota 15 booda Israa'el waan jedhamu tasuma hin arginu jechuun ni dhabamti jedhaniiru. Gama biraatiin ergaa dhukaasa dhaabuun waliigalamees Iraan irra deddeebiidhaan waraana Ameerikaatti dhukaasaa jirti. Haleellaa diroonii Iraan roobii ganamaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Kuweet irratti xiyyeeffateen balalliin addaan citeera. Haleellaa kanaanis namoonni hedduun madaaniiru. Haleellaan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti raawwatame kun erga Teheraan fi Waashingten walaleeluu jalqabaniin booda kan raawwatamedha. Dhaabbileen oduu Iraan lama Iraan marii dhukaasa dhaabuu dheeressuuf Ameerikaa waliin taasiftuu addaan kutuun ishee kibxataa gabaasanii turanii. Tiraamp garuu gabaasa kana kuffisuun mariin geggeeffamaa jira jedhanii turanii. Dubbii himaan humna ittisaa Kuweet Birgeeder Jeneraal Saawudii Abdullaaziz Al Otaayibii akka jedhanitti haleellaan diroonii hedduun buufata xiyyaaraa kana irratti xiyyeeffataniiru.
Haleellaa kanaan gamoon keessummeessaa imaltoota yookaan terminaalli tokkoffaa irraa miidhaa cimaan qaqqabuu fi namoonni hedduun madaa'uu himaniiru. Torban darbe keessaa waraanni Ameerikaa Iraan, Kuweetii fi Bahareen irratti haleellaa raawwachuu himachuun deebii waraanaa akka fudhatu ibsee ture. Har'ammoo Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii geggeessuu hordofee Ameerikaan haleellaa kana raawwachuu kan ibsite yommuu ta'u, Ameerikaan odola Iraan Qeeshim jedhamuu fi ulaa Hormuz irratti haleellaa kan geggeessites ta'uun dhagahameera. Haleellaa kana ofirraa tarkaanfii ittisuu jechuunis Ameerikaan ibsitee jirti. Waraanni Ameerikaa haleellaa Iraan irratti geggeessuu beeksisee jira. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii geggeessuu hordofee Ameerikaan haleellaa kana raawwachuu ibsitee jirti. Ameerikaan odola Iraan Qeeshim jedhamuu fi ulaa Hormuz irratti haleellaa kan geggeessite yoo ta'u, haleellaa ofirraa ittisuu jechuunis moggaastee jirti. Iraan gama isheetiin misaayilii fi diroonii fayyadamuun buufataalee waraanaa heelikoopteroota Ameerikaa buufataalee Ameerikaa keessa jiran irratti haleellaa geggeesseera jettee jirti. Ajajji giddu galeessaa Ameerikaa Iraan misaayilota baalistiikii 2 gara Kuweetitti dhukaasuu fi 3 ammoo Bahareenitti dhukaasuu ishee ibsuun misaayilota kanneen humnoota waraanaa biyyoota kanneenii waliin ta'uun qolachuu beekseera. Haleellaan kun kan nagaame mareen dhukaasa dhaabuu dheeressuu fi waraana dhaabuuf waliigaltee gochuun yeroo danqamee jiruttidha. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan gama isaaniitiin nageenya ulaa Hormuz jeequun waraana Ameerikaatiif balaa guddaa fidee dhufaa jechuun akeekkachiisanii jiru. Kun kanaan yeroo jirutti BBC'n irraa seenaa Iraan yookaan Pershiyaa durii yaadota baay'ee biyyoonni lixaa itti fayyadamaa jiran hedduu baasee jira. Impaayirri Pershiyaa yookaan Iraan amma yaadota amma biyyoota lixaa keessatti fayyadamnu iddoo irraa maddeedha jechuun waa'ee Iraan kan qo'atanii fi barsiisaan Piroofeesar Joosee Kaatilaas ibsanii jiru. Qaroominni Awurooppaa hundi Giriikiitti akka jalqabee fi madda yaada hundaa akka ta'etti ilaala jechuunis dubbatanii jiru. Piroofeesarri afaan Pershiyaa Yuunivarsiitii Alikaantee kun haa ta'u malee amantii Islaamaa fudhachuun dura Iraan keessatti yaadota qaroomaa garaagaraatu burqaa tures jedhaniiru. Fakkeenyaaf akkaataa hawaasni Awurooppaa siyaasaa fi bulchiinsaan of gurmeessaa ture Impaayera Pershiyaa keessatti caasaan akkasii dhaloota Kiristoosiin dura bara 550 hanga 330tti akka ture ragaaleen qorannoo argaman adda addaa ni agarsiisu. Gama amantiidhaan yoo ilaalle Islaamummaa, Juudizimii fi amantii Kiristiyaanaa yeroo Zoorastaan bara 3500 dura Zoorastiraanizimii hundeessee turedha jedhu. Itti dabaluunis amantichi waa'ee malaayikootaa fi ergamoota ni barsiisa jedhu Piroofeesarichi. Kana malees yaadni jannataa yookaan jahannabaas jedhus tureera jedhu. Mootiin Impaayera Pershiyaa dhimmi tokko dhugaa fi soba jedhee akka ifaa fi dukkanaa murteessuuf rakkachaa tures jedhu. Keewwata kana keessatti Pershiyaan amantii Islaamaa duraa fi booda akkasumas akka qaroomni durii biyya kana jireenya guyyaa ammayyaa qaree ibsis jira. Kana keessatti baroota 5,000 dura dhiironni aadaa garaagaraa kofoo yookaan huccuu surree fakkaatu uffata akka turan qorannoowwan garaagaraa Pershiyaa keessaa bahan ni agarsiisu. Yeroo kanatti warri Roomaa miila qullaa fi qaama isaanii irratti kafana bicuu akka keewwatan himamus wayyaan qixaa'ee hojjetame yoom tolfamu akka jalqabe wanti beekamu ifatti hin jiru. Haa ta'u malee tiffattoonni Siitiyaan jedhamanii fi uummata ganamaa Iraan ta'an akkasumas qarqara Awurooppaa fi Eeshiyaatti beekamoo ta'an kofoo tolchatanii uffachaa akka turan ibsameera. Kana malees waggoota 600 surreen mallattoo loltoota alaa kanneen akka Sitiriyaan Pershiyaa fi Amaazoniiti jetti qorattuun aadaa durii Aariyaan Meeyaar. Akka ogeettiin seenaa jedhanitti bara sanatti loltoonni dubartii akkuma warra dhiiraa koofiyyaa fi warra akka surree keewwatan farda gulufaa akka turan ragaaleen hambaalee durii irraa argaman ni akeeku. Haala kanaan warri Pershiyaa uffata har'a keewwannuuf gumaachan jechuudhaanis ibsaa jiru. Yeroo dameen aadaa fi seenaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNESCO fulbaana 2020
2025 walga'ii dhimma sirna waggaa 2500 lakkoofsisee beekamtii dhiyeesses ni kaasu. Kana malees sananni Saayipras siliindara jedhamuu fi kan seerota bulchiinsaa Saayipras qabate yoo ta'u, kunis ragaa mirga dhala namaan barreeffaman wabii kennuu akka ta'e barreessitoonni baay'een walii galu. Mootiin yerosii Saayipras Zegreet jedhamu namoota gabrummaan qabamanii turan gaddisuun gara magaalaa isaaniitti akka deebi'aniif eeyyameefis ture. Kana malees aadaa fi amantii saboota biroo akka kabajaa tures ni himama. Barreeffamni suphee irratti katabame kun chaartara mirga dhala namaa jalqabaa akka ta'etti ilaalama. Yihuudoonni bulchiinsa Baabiloon jalatti yeroo kufanitti gara Yerusaalemitti akka deebi'aniif mootiin akka eeyyamuuf sababa akka ta'es ni himama macaafa qulqulluu keessatti. Mootichis mooticha Qiroos kan mootii Iraan duraaniiti jechuudha. Warri Masrii fi Baabiloon abaaboo biqilchuu fi lafa lalisaa bareechachuu akkatti jalqabanillee mana ofii abaaboodhaan miidhagsuu fi kan jalqabe warra Pershiyaa yookaan Iraanota akka ta'anis ibsama. Yeroo tokko tokko haala akkasiitiin mana ofii miidhagsuun nama hundaaf yookaan hawaasa hundaaf banaadhas jedhu. Lafti lalisaan Pershiyaa hambaalee seenaa yuuneskoon galmeessa keessatti akka argamu sifaadha. Kana malees warri Giriikii Parideenza yookaan afaan Ingiliziitiin Paradise jedhu afaan Iraan lafa lalisaa mootii kan jedhamurraa fudhatames jedhu. Akka qorataan seenaa Jooniin jedhutti warri Masrii fi Siiriyaa mala ittiin ergaa dabarfatan qabaatanilleen warri Pershiyaa tajaajila poostaa addunyaaf yeroo jalqabaaf akka beeksisanis himaniiru. Kunis bara mootii Daariyoos bara 521 dhaloota Kiristoosiin booda akka jalqabsiisan yookaan addunyaatti akka ifa baasan ibsaniiru. Ogeessonni seenaa akka jedhanitti ergaa warri geessan fardaan gulufaa iddoo galma isaanii fagoo kiiloomeetira 2000 ol hamma Turkiitti karaa itti boqochaa guyyootaaf adeemaa akka turanis ibsaniiru. Yeroo poostaa imalchiisan jechuudha. Malli fardaan taasifamu kun mala salphaa fi si'ataa ittiin poostaa fi ergaa garaagaraa ergataa turan warri Iraan jechuudha. Impaayirri kun cancala ergaa dabarsitootaa wal harkaa fuudhan waan fayyadamuuf ergaa tokko iddoo galmasaa geessisuuf guyyaa 9 hanga 7 fudhataa tures jedhu. Malli ergaa poostaa daddabarsuu bara ammayyaa kanatti illee faayidaa irraa oolaa jira. Gama biraatiin bara 1913tti namni abbaa qorannoo fayyaa ammayyaa Wiiliyaam Ooslar jedhamu yuunivarsiitii Yeelitti fayyadamaa qoricha ammayyaa irratti haasaa taasisee ture. Hakimni Kaanaadaa haasaa taasise keessatti seenaan Ibn Siinaa afaan Ingiliziitiin Avicenna jedhamu qalbii namoota baay'ees qabati ture. Ibn Siinaan nama Impaayira Pershiyaa Uzbekistaan ammaa keessatti dhalate yoo ta'u saayinsii fi teeknooloojii warra Giriikii, Roomaa, Hindii, Pershiyaa fi aadaa qoricha Islaamaa fayyadamuun qoricha ofiin kalaqes jira. Qorannoon nama kana hamma jaarraa 17ffaatti Awurooppaa yuunivarsiitii Paawudaa keessatti kennamaa ture. Kana malees nama abbaa herreegaa jedhamuun waamamu Alwaaherzim jedhamu dhageessaniitu ta'a. Hojii ogeeyyii herreegaa Pershiyaa biyyoota Awurooppaa sirnaan lakkoofsaa tuqaa fi qoodduu qabu kan amma itti fayyadamnu biraan ga'eedha. Alwaaherzimiin bara 780tti Pershiyaa irraa gara Baagidaad deemuun dhaabbata mana barumsaa jedhamuun hundeesse. Ogeessi herreegaa biraa Umar Khayyam jedhamu bara 1148 Iraan iddoo Nishaapur jedhamutti dhalate. Kana malees raafuu yookaan qoosxaa addunyaa maratti nyaatamu waggaa 2000 dura warra Pershiyaatu madaksee biqilchuus jalqabe. Ergasii jaarraa 6ffaa keessaa warri Chaayinaa gosa raafuu kana akka nyaataa turanii fi jaarraa 11ffaa keessaa Araboota barsiisan ragaan yuunivarsiitii Wisconsin Madison ni ibsa. Jaarraa 14ffaa keessaa raafuu kana nyaachuun Awurooppaa fi Ameerikaa birattis waliin ga'ame. Jecha afaan Ingilizii Spinach jedhu jecha Arabaa Isbaanaa yookaan Isfaanaa jedhu hundee jecha Pershiyaa Ispeenaa jedhamurraa akka dhufe seenaan ni dubbata. Haala kanaan eegaa biyyoonni Awurooppaa qaroomina Iraan irraa fudhachaa kan isaan turan. Iraan
sirna tuqaalee qofaa osoo hin taane sirna nyaataa yookaan soorata addunyaa keessatti illee qaroomina ammayyaatiif ga'ee guddaa baatee jirti. Kana malees herreegaa fi akkasuma baayoloojii dhimmoota qorichaa irrattis hayyoonni Iraan durii ga'ee guddaa taphataa turaniiru. Har'allee sirni tuqaalee afaan Oromoo keessatti fayyadamnu kun naanna'ee burqaan isaa kalaqoota Iraan akka ta'e ibsamaa jira. haa ta'u malee har'a Iraan biyyoota boombii niwukilaaraa hidhatan qixxee hiriiruun qaba jechuun boombii niwukilaaraa hidhachuun addunyaa guutummaa wajjin wal jeeqaa jirti. Iddoo murteessaa fi daandii murteessaa addunyaa keenya ulaa Hormuz to'achuudhaanis addunyaa danqaa jirti. Kana malees Ameerikaa fi Israa'el wajjin nagaa buusuu dadhabuu isheetiin har'aa wal waraansa irratti argamti. Fuulduratti maaltu ta'e na laata? Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa guddaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Sa'aatii yartuun booda qophii ho'itaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.